Ermeellaa wanti sii galuu qabu ati saatii kanaa Abiraam bira deemuu hin qabdu. Abiraamii Ruutaarraas sirraas fagaatee nageenya isaa of dhaggeeffachuu gara waaldaas gara iddoo ta'e deemee fayyuu qaba. Kan bira jiru haadha isaa fi abbaa isaati. Namoonni tokko tokkos immoo odeessaa akka jiranitti gastaawusii galchiteetoo jirti Buziyyeen kan jedhamus inni jiraata jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya martii keessan siniin jechaa Ermeellaan osoo manaa bahuudhaaf jettu Amiroon fa'ii itti dhaqanii qabanii jiru. Eessa dhaquuf jennaan Abiraam bira dhaqaa. Abiraamiif namni kamiyyuu yaadaa hin jiru kan ishiin jetteetoo jirtu jechuudha. Abiraamedhaa fi haadhaaf abbaa isaa kan caaluuf tokkollee hin jiru jechuudha. Sinii duubarra dhuftan haati haadhaadha. Of jala keeyyattee icciitii garaasaa fi yaada garaasaa keessa jiru baasuu fi akkasumas innis haadha isaatti himachuu hin danda'a. Isa kanaafiyyuu ati tasgabbaa'i. Fakkeenyaaf ati Abiraam biraa deemuu kan barbaaddee fi dhugaa dubbachuudhaaf isan dhabaa laataa jettee akkasumas immoo Ruutaa fi Efaa waa godhanii na jalaa fudhatuu laata kan jedhu waan mul'atu fakkaata jechuudha. Osoo ati dhattee gaashiyyeen uumaa tokko wanta sitti dallanan hin fakkaatu. Garuu immoo nagaa Abiraam ni jeetta jechuudha. Maaliif jennaan osoo ati dhufiin dura gaashiyyeen gizee afur moo gizee sadii dhufaniiru. Erga ati dhuftee garuu sinimatu wal caqacaqa malee gaashiyyeen dhufanii hin beekanii jechuudha. Kanaaf iyyuuti isa kana akka ati Abiraamidhaan kunuunsitu akka ati Abiraamin jaalattu jechuudha. Biyya hundumatu beeka jechuudha. Garuu immoo dogoggora maatii Abiraam bira deemuun jechuudha. Buttaa'ima jiraa dhaquun keeyyuu dogoggoradha. Wanta jiru tokko Buziyyee faana walitti dhufeenya qabdu wanta ta'eef bilbiltee maalirra akka inni jiru akkam akka inni ta'e hordofuun ni barbaachisaa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf amma Abiraam irratti wanti calli jedhamu tokkollee hin jiraatu. Otoo atamma dhaquu osoo hin taane gaazexoota warra nama hordofanii lafa isaan seenan iddoo isaan seenan dhuguma Abiraamiif hin dhibbatta taanaan jechuudha. Qilleensarra hordofsiisuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu obsi tasgabbaa'e taragaaggaa'e siin jechuudha kan barbaannu. Hanga sana muluu jeequmsa iyya ijoolleen si kadhachuu jechuudha. Maaliif sila siif iddoo qabaniif malee dhimma ishiitaa deemtu akka barbaadde haa taatu siin jedhan ta'e ati buttaa jiraa deemtee dhugaa dubbachuuf rakkoon sirra gahaa jechuudha. Kanaafiyyuu Abiraamiifis yaadii maatii Abiraamiifis yaaduun dirqama ta'a. Kanaaf hin sodaatinii hundumti isaayyuu fedha waaqayyootu wanta fedha waaqayyootu ta'a jechuudha. Ani filannoo keessa galuu hin qabdu tasgabbaa'uu qabda bakka. Dubartiin tokko meeyyuu kan filatamtu yookiin immoo kan barbaadamtu jechuudha. Of qabuu qabdi, of dhaggeeffachuu qabdi. Bakka maatii kabajuu qabdi. Kanarraadhaan kan ka'e malee ammayyuu jechuudha. Abiraamidhaaf yaaduun kee isa kana situ beeka jechuudha. Garuu namni kallattii biraatiin si shakkaa jira. Sila jaalattee fi na jalaa fudhatuu laata jetteeti jedhamtee hin shakkamta wanta ta'eef hanga kanatti homaa wanta si dhiphisuyyuu hin qabaatu jechuudha. Ruutaanis immoo deemuudhaaf akka jirtudha jedhameetu jira. Ermeellaan immoo dursuu barbaadde jedhamees inni jira jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani waa'ee nama kanaa baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha jechuudha. Waa'een Abiraam kuni Waaqayyo bichaan ariifatee isaaf haa qaqqabu. Warri immoo akkatti raatessanii warra akkatti fajjachan immoo oolee osoo hin bulin Waaqayyo kan hojii isaanii ariifatee haa deebisuuf hin jedhan akka kiyyatti jechuudha. Ammallee jechuudha kadhannaan koollee isadha. Abiraam bilisa bahee isa kanarratti godhu immoo jechuudha. Dachaa dirribii Waaqayyo akka waa laatuuf hin barbaada. Araarayyuu akka hin gooneef jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ilaaltanii immoo Abiraam Abiraam jettanii immoo biraan darbinaa kadhadhaa fi dhugaa afaan tokkollee yoo ta'e dubbadhaaf isiniin jechuu barbaada sumaadhaanii. Innaa kaayii booda haala sanadhaanii nutu deemuu qabaa nutu dhaqee ilaalaa haala jiru irratti
Abraam amma harka 50 keessaa 50 gara fayyinaatti deebi'ee jira jennaan isheen immoo yeroon fuudhee deeme sana narraan fagaatiin naan jedhe adaraan narraan fagaatiin naan jedhe waan baay'ee waliin haasofnee jirra akka dirqama wanti baay'een irratti ta'aa jiru sakanaafiyyu ani san barbaachisa ani akka waan tokko ta'ee isa dhabee jiraachuu hin danda'u akka hin gaabbine jennaan walii gallaa gaashii fanas inaasofna waan hundumaafiyyu ilaa yoommoo achi dhaqanii waa tokko godhu yoo jetteettammoo ta'e haadhaaf abbaa bira hin dhaqan jennaani haadhaaf abbaa hin kabajanii jette efaas ta'e Ruuttaa oolmaa haadhaa yookiin immoo abbummaa hin beekanii osoo beekaniiru ta'e kana hundumayyuu irratti hin hojjetanii kanaafiyyuu ani bira ta'uun qaba wajjiniin ta'uun qabaadha kana ishiin jechaa ta'u jirtu jechuudha egaa Ifaanis kaleessa nagaa qabaa fayyaa qabaa ennaa namni bira hin jirree noormaalii inaasaa jedhee waanta tureef namni kun iyya namaa fi waca namaa jibbuu danda'a aamiroon isaa jechuudha sammuun isaa maaliif jennaan ijooko osoo namni guyyaa tokkotti hin arrafatin jechuudha osoo qalbiidha namni maa hojjete miti haa hojjetan garuu waca iyya lola jechuudha waggaa tokko fixee waggaa lammaffaa qabachuu jechuun ani sammuun isaaniiyyuu dhugaa dubbachuuf taanaani kan leenjii fudhatee dheena manaa jechuudha kan leenji'e sammuun isaanii isa dhugaan siniin jedhamu ani ciqiciqii jechuudha sekendii tokkoof hin danda'u lafaan of reebi naan jedha jechuudha gaafa ciqiciqiin tika'e jechuudha nama dhiba dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan jechuudha kanaafi Abrahaam immoo argitaniitti yoo ta'e viidiyoo kam keessatti gaafa isaan hojjetanii harka isaatiin sammuu xiyya karaa lachuusaa qabataa jechuudha gadi jedhee qabataa deemuun qaba asii mataan najaanjahaa jira jedhee yeroo baay'ee namoonni yeroo wajjin viidiyoo haasaan adda kutee yeroo inni deemu in argitu jechuudha kanaaf Abrahaam cinqatirraatiin kan ka'e akkas ta'uus danda'a dhugumas immoo akkaataan inni ittiin Ruuttaa bira dhaqe harka Ruuttaa keessa galee isaanis yaaddessuu danda'a isaanis dhibbisuu danda'a akkamittiin iddoo kana dhufee lafa kanatti akkamittiin hin argame jedhamees jechuudha raatoodhuma isaa faanayyuu ta'ee jechuudha gaa'ii bichaa ani hin beeku waa'ee nama kanaa ana baay'ee tokko na dhibeera innaa kan isaanii warra miidiyaa irratti argamu kan warra miidiyaa irratti hin argamne immoo dhugaa dubbachuuf taanaan dhaloonni baay'een haala kanadhaan jireenya dhabanii jiruu dhabanii kan maraatan kumaatamni isaanii ni jira jechuudha isaan okkoo warra kaameeraa qaban warra viidiyoo hojjetan okkoo hin argina miti inni isaan xabitti godhan burcuqootti waan ta'e naqu kiniinii waan ta'e midhaan itti naqu kan isaan kana amma ta'e hin argamayyuu kan warra hin argamne kan warra kaameeraan duubaa ilaalamee dhugaan siniin jedhama waa'ee Abrahaam bichaa miti dhalootaaf achi fageessaate yaada kanaaf wanta baay'eetu jira jechuudha dhoowwaniitu jiru teenyee naasofnaa walii gallaa yoo deemuun si ta'ee si yennaan bakka ishiin kompiitara koo fudhadheera hojii sattiin hojjedha maalutuma ishiin jettu booda akka dhoowwu wayii ta'anii jechuudha inni biraa immoo Aimee fi Buruukee jechuudha intalli iyyuu jedhamtu sun jechuudha dhugaa dubbachuuf kiyyoodhum keessa isaan galchiteetoo jirti ammallee jalqaba Buruukeen argachuun qaba Buruukeen qobaatti argadhee waan waliin haasofnu ni qabna ani si faana waan hin haasa'u hin qabu waan an jedhu hin qabu isa kanaafiyyuu ani isa faana haasa'uu barbaadadha kan ishiin jechaa jirtu isaan qobaa hin argattudha jette Aimeenis jechuudha Aimeenis egaa qobaa argatteen har'aa kaleessatti haasa'ee waan ani ishee sodaadhetti fakkaate isa kanaafiyyuu immoo bilbilaan isannaa itti haasa'u seeraan naan deebisne ani ishiifis yaadeenii mucaa ishiitiifis yaadeenii seeraan akka guddifattuufidha malee waan biraa miti jireenya kiyya na jeette jiruu kiyya na jeette isheedhaafis boqonnaadha anaafis boqonnaadha sababa kanaadhaan nama baay'eetu rakkachaa jira jiruu koo gidduu galtee akka barbaaddee ta'aadha kan ishiin jirtu jennaan in dhuftee ajjira jette nima ishiin dhuftu jechuu dhufteettu maalidha hati mucaanii amarammaramtu jennaan diddee sababni isaa maalidha jennaan isa kana si isin galchu si isin ilaallatu isa faanadha kanaafiyyuu isaan argachuun qabaannaa qobaa hin argattu waan barbaadillootu ta'e jiruu koo keessaa bahi ta'abaannaan karaa seeraa deemna jennaan waan barbaadaniyyuu fidaa waan barbaadan taasisaa sodaa hin qabu warra iddoo kana jirtan hundumti keessaniyyuu gatii baastu gatiin sin baasisaa
osuma ishiin jettee dhaadattu jechuudha. Dubarraan Buruukeen dhufee akkamittiin argattee maaliif argatte jennaani haala ishii hojii ishiiti kan na haarseetu jiru akka itti haasoftu hin beektu jetteen jechuudha. Yeroo kanatti dhiisii marammarsiiste dhiiftee ana waan na galchuu hin qabu. Ati marammarsiisuun barbaadu miti DNA feetu miti nan fedha garuu jalqaba si argee si haasofsiisuun barbaada anaan nan argattu qobaatti maalirraa fuutadha kan inni jedheen jechuudha. Amala dubartii bittaa jiraati wanta biraaf osoo hin taane qullaadhumsi waraabdee si qabachuu fi waa sitti kennite jechuudha. Buruukee isa kana tolee hin jedhiini qobaa kee hin argatiini ani qullaa nama waraabuun ani maalidha mee qomee jechuuni rabisma'aam qaama dhiiraa yookiin immoo qaama dubartii jechuudha. Waraabuun maalidha faayidaan isaa jechuudha. Kana dura mucaa sana irraas wanta obaaste qullaa qabattee turte inni bilbila harkaa bute malee jechuudha. Kana si waraabdee jireenya kee jeequu jiruu kee jeequudhaaf si'ii fi ayimii walitti buusuudhaaf walirraa immoo sin fageessuudhaaf dubbiin akka kaleessaatti haalonni mijachuu fi didanii jechuudha. Intalli akkana godhachaa jirti jechuudha gaa'e amii faan ammoo wal qabachuudhaaf iyyuu walitti iyyuu ka'aniidha jechuudha kan isaan turanii dhiisi bakka anaan alatti maaliif argatte minaamina jedheen innis dhoowwe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Gooftaan isheetti haraaramu malee saayee isiniin jedha. Waaqayyo egaa amtuu namarraa haa qabu. Namni akkamittiin akka jireenya namaa hanga kanaatti jeequudhaaf tattaafatu garuu baay'ee inni ulfaata jechuudha. Jireenyuma isaaniitu kan isheen hinaaffite malee homaa yookiin iyyuu mucichiyuu kan Buruukee ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababni isaayyuu ammas ijoolleenis immoo maalidha mucaa lammataa dabalachuuf immoo jedhaniiniitillee turanii jechuudha. Isheen kaayyoodhuma kaayyeeffattee baate jireenyuma keessan jeequuf malee homaa waa malee hin dinne malee osoo dhuguma kan Buruukee ta'ee tole jettee marmaraa irratti hin gaggeessi ture gargaarsaafu eeshimeeyyuu namni tokko dhalli kan isaa erga ta'eera ta'e nama iddoo kana jiru nama darajaa kanarra jirudha mitiiree Buruukeen jechuudha. Kanaaf iyyuu akka gargaaruu fi DNA ni taasistu turte jechuudha. Ishiin garuu kaleessa waa walirraa qabaniif Buruukeef ishiin ittumaan jireenya jeequudhaaf amimmaa jireenya koo gidduu galtee naani situyyuu dhufee jireenya koo gidduu galee jetteen jechuudha. Amma garuu akka kaleessaan ta'u dubbiin wanti baay'een gidduu keenyatti uumameera wanti baay'een ta'eera jedhaniin jechuudha. Ijoolleen sun illee jechuudha. Ishiin garuu dhaga'uu hin dandeenye luqqeettuu dhidhiibdi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kanadha. Kasasamtee jechuudha. Amma ji'a meeqadda nama kana rakkisaa turte ji'a meeqadda namni kun bir'achaa ture waan hin hojjennetti ani waan saayyuu hin beeku waan ishee faana hin turre jedhee osoo dubbachaa jiru amma ishiin garaatti baattee guyyaan dhalachuu mucaa sanaa geessutti danda'e har'ayyuu danda'e jechuudha. Har'ammoo ishiin immoo si'in durseen qobaatti argadhe sana booddee marmara taasisa jettu jechuudha. Ani hin beeku jechuudha. Too gara seeraa deemanii ishumatu rakkoo keessa gala jechuudha. Ishumatu siqaayii keessa gala jechuudha. Maal ishee akka isheen murteeffattee maal akka isheen taasiste hin beekamu. Kanaaf iyyuu isheen ammas ta'ee jechuudha irratti hojjechuudhumaaf jechuudha. Bakka qophaa keen argattu waan ati gootu malittan si beeka si'insi namanu jetteen ayimin illee jechuudha. Isa kana yoo ta'uu baate immoo jechuudha. Amma fakkeenyaaf Buruukeen qaxaree hoteeluma wayii keessatti jechuudha qaxaree kootu wedheenii ishii miti kan qaxaru innaa qaxaru jechuudha. Achi booddee warri kaan immoo dhokatanii nama lama ta'aniituma dhokatanii uffata biraa yookiin immoo of geeddaranii dhokatanii taa'anii mee waanuma ishiin gootu too ilaalanii bakka waan ishiin gootu ilaalanii yeroo sana akka ishiin qabamtu jedhan akka kiyyatti jechuudha. Akka ishiin qabamtu akkuma nama kunoo jira miti tooftaadhumaan amma isheetti dhiisee yookiin immoo ishiin dura dhiqattee haa ta'uu nama nyaata wayii affeeru taasisee dura ka'ee achii booda namni hordofu jiraate itti dhufanii qabanii jechuudha itti iyyanii achiin furmaata argachuu danda'an jedhan akka kiyyatti. Garuu isaan lafa dhabnetti deebi'uu dandeenya jedhaniitoo jiru. Innis qophaan argatiinaa ijoollee isaan sanaanis qophaan argatiinaa jedheera.
ijoolleen isaan sun immoo nuuf eeyyamaa qophaa naasofsiifna dhanii maal haasofsiistu bakka hin barbaachisu ምናምን jedhe jechuudha ብቻ dhugaa dubbachuudhaaf arbasmaam nama dhiba dhugaa dubbachuuf እንዴ namni maalidha dhugaa hoo jedheetum bakka jireenya namaa jaalala namaa gaahila namaa diiga bakka dura maaliif gargar baatu bakka erga nama kanaan booda barba'anamu kan ajaa'ibe jechuudha warra dura kinu sin barbaadu sin fedhu jedhanii walirraa gargar baantu gaafa namni wayii dhaqee jireenya heegalee jiruutti galee gara isaan dhufanii ani hin beeku akkana yaa'anii jechuudha kan kiyya ture ana afaan akkas dabarsee qabaxxare warra akkasii jechuudha si ifaan kaleessa dabarsee har'a ana afaan jiraadhaati irratti cufaa maaltu iyyuu jechuudha si odeessisiisee kaameraa sin baachisiisee jechuudha dhugaa kaleessa si faana dabarsaa ana faana jira bakka ani si faana fiidiyoo hojjechuun barbaadu allaqe achumatti jechuudha yoommoo suura gisee ammaa immoo suura kan gargar nama baasu suuraadha suurri immoo yeroo ammayyoomina teknooloojiidha namni akkasumatti dhanayyuu nama argayyuu nama faana ka'a bakka ati abbaa manaa kee itti amanta taanaan ati jaalallee kee itti amanta taanaan dirgim gootee karaa irratti cufuu ni dandeessa jechuudha inna dammoo dhugaa dubbachuuf dhiira dhugaati Buruukeen jechuudha ayimii faana argitan akka obboleettiitti wajjin hin jiraachaa ture mana tokko keessa jechuudha mee dhiira isa kamimeen yeroo hammaa kana akkatti amanamee dubartii faana jiraatu gooftaan